Yooyaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoota koo Diinaariyaa Ofishaalii kan taatan akkam jirtu bakka isin jirtanitti gammachuu quuftii milkaa'inni jaalalli nageenyi tokkummaan isiniif haa baay'atu. Tole egaa ayyee ammallee irra deebi'ee dhufeetan jira barnoota baay'ee bareedaa ta'ee fi barnoota baay'ee ilaalcha keenya irratti meen poointii guddaa qabu isiniif qabadhee dhufee jira. Tole egaa mata dureen barnoota keenya har'aa maal jedha? Ilaalcha kee jijjiirii. Tole egaa barnoota kanarraa akkasii waa baay'ee baratan abdii guddaa qaba. Isinillee akka kiyyaa akka hiriyoota kiyyaa baay'ee akkasinitti jijjiiramtanii hedduu guddaa geessan abdii isinirraa qaba. Tole egaa seenaa tokko wal faana ilaalla. Tole guyyaa baay'ee bareedduu taatee fi guyyaa baay'ee miidhagduu taate tokkorraa abbaan qabeenyaa biyya magaalaa guddoo wayii keessa jiraatu tokkotu guyyaa har'aa jedhe jireenya nama tokkoo jijjiiruun qaba. Jireenya nama tokkoo jijjiiree bakki inni yaadee fi ani inni yaadeen geessisuun qaba jedhee murteeffatee birrii fi akkanumallee konkolaataa fudhatee ba'e. Yeroo kana egaa namtichi tokko karaarra taa'ee kadhata ture. Namtichi kun adraa maaloo na gargaaraa adraa jedhee baay'ee jecha mararrootiin kadhataa ture. Yeroo kana namtichi kunillee akka bira ga'een dhaabbatee konkolaataa isaa dhaabee tole obboleessa koo akkam jirtaa jedhe nagaa jirtu gooftaa koo jedhe beektu miti reegaa gaafa abbaa qabeenyaa argamu akkam akka atti haasofnu beektu. Yeroo kana tole ani jireenya kee jijjiiruu nan barbaada. Jireenya kee jijjiiruuf immoo mee maal gochuu qabda jedhee gaafateen isa tokkoon jechuudha. Tole egaa mee amma osoo konkolaataa kana silaadhee maal goota jedhee gaafate. Silaamma nan furame jedhe. Nan furame silaa. Bokkaan nan dha'u, qorri nan argu, aduun nan gubu. Silaa maalin godha? Keessa taa'een karadhaa. Keessa taa'een maal godha? Keessa taa'een karadhaa. Mee ilaala obboleeyyan kiyya. Makiina konkolaataa kana maal godhatta jedhamee laatamee fi carraan keessa taa'een karadhaa. Osoo nama kaayyoo qabu, nama mul'ata qabu, nama jijjiirama barbaadu ta'e, nama kadhannaa sana keessaa ba'ee jijjiirama barbaadu ta'e itti hojjetee itti jijjiiramee iddoo guddaa ga'uu danda'a ture. Garuu maal jedhe? Achuma itti keessatti karadhaa jedhe. Yeroo kana bira darbee ammallee karaarra taa'ee namticha kadhata tokko arge. Yeroo kana egaa kottuu jedhe. Siinarra bakka ani uffata keessa jijjiiradhu jireenya fooyya'aa jiraachuu qabda. Siif jireenya fooyya'aatu mala. Ati kanaa booddee rakkattu. Kottuu ani siin jireenya keessa jijjiiraa jedhee fudhatee kee abbaan qabeenyaa kun rakkataa kan biraa dukaasee kottuu gaa jedhee fudhatee yoggaa deemitti uffata guutummaa guutuutti ni bitee fi uffata guutummaa guutuutti ni bitee fi akkanumallee kophee ni bitee fi kaalsiillee ni bitee paantiillee ni bitee wanta hunduma isaa pirootokoolii isaa hunda isaa eegee fi fuudhee geessee bakka amma shaaworii galiitii dhaqna kee dhiqadhuutii uffata siif bite kana hunda isaa keewwadhu as bahii jedheen. Carraa baay'ee addaa ta'e argate. Yeroo kanatti ol seenee galee wanta hunda isaa wayyaa isaa jijjiirratee dhaqna isaa dhiqatee wayyaa isaa jijjiirratee kophee keewwatee dhufee abbaa qabeenyaatiin galatoomii naaf jiraadhu jedha jecha hawwaatee duukaa isaa bira dhaabate. Yeroo kana egaa didee foolii wayii itti dhaga'ama ture abbaa qabeenyaa kanatti. Fooliin hajaa wayii tokko itti dhaga'ama. Maaldha maaltu maal ta'e? Maaliifidha? Uffata guutummaa guutuutti jijjiirratee wanta jiru guutummaa guutuutti jijjiirratee jira. Garuu maal dhanna akkasa jaa'u safara kanarraa jedhee yaade. Maal dhanna akkasa jaa'u safara kanarraa jedhee duuba isaaf mirga isaa ilaalle namticha qofaatu bira jira. Yeroo kana uffannaa isaa ilaalla uffannaa isaa haaraa uffate kophee isaa keewwannaa isaa haaraa uffate yeroo kana maaldha jedhee barbaade surree isaa gaafannee ol qabu. Kaalsii isa xuraa'aa yeroo lafa uffataa ture uffata.
Maaliifidha kaalsii haaraa siif hin binneeni gaafa inni jedhu na jalaa xuraa'aa jedheeni isa sana baalii isa dhufuuf hin keewwadhe jedhe. Yeroo kana baay'ee gadde baay'ee itti dhaga'ame. Maaliif jennaan sababa ilaalcha isaa kana yoggaa maal karaarra taa'ee kadhatu sana fudhatee waan deemee jiruuf ilaalcha isaa waan hin jijjiirranneef maalti caammaan isaa keessa kaalsii ajaa'iba. Maaliif nuti yeroo baay'ee gara jireenya keenyaatti gaafa hiiknu fakkeenya isa jalqabaa sanan sinii fudhadha. Maal jedhe aduun nan dha'u, qorri nan dha'u, roobni illee nan dha'u jedhe keessa taa'een kadhadhaa. Ilaalcha guddina yaaduu dhabuu keenya ilaalaa yaa uummata ko. Nun guddina yaadnu milkaa'ina yaadnu karaa kamiin jijjiiramuu qaba? Karaa kam yoo deeme milkaa'ina koo goonfachuu danda'a kan jedhu yaadaan jiru. Jibbee, holola, odeessuu, walhamii yoo gaaf tokko obboleessi keenya jijjiiramuuf kee mana keessaa gara dhiigna gadi dhiigna akka inni nuun caalleef ilaalcha keenya jijjiiru taanaan waan barbaade yoo arganne carraan barbaade yoo gara keenyatti dhufe ni fashaleessina ni kuffisna. Garuu maal jenna dogoggora carraa sana dhabuu keenya osoo hin taane akka ofii keenyatti hin fayyadamin hafne hin beeknu namaan sababa goona. Sababa akkana ta'eefidha jenna. Sababa guurraa jireenya keenya irratti kun maaliif ta'a? Irraa barannu ilaalcha keenya jijjiirrachuu qabna yeroo carraa adda addaa argannu. Itti aansuun inni lammiffaamoo maal godhe? Wanta uffata hunduma isaa jijjiirrate garuu kaalsii isaa sana keewwate. Maaliif? Kaalsiin kun sun na jalaa xuraa'aa jedhee waa yaade. Garuu namtichi kun kaalsii isaallee akka inni jijjiirratu fedhan inni itti hime. Maaliif dhareenni nuun jireenya keenya keessatti yeroo hundumaa carraawwan adda addaan nu jijjiiran nutti laatame ni arganne garuu ittiin fayyadamin namna. Maalirraa kan ka'e sababa ilaalcha keenyaarraa yoo kana na jalaate yoo akkas ta'e yoo maaliif sababa osoo galman ga'in sababa sana fuuldura naqna kun ta'uu hin qabu. Ilaalcha keenya jijjiirannee ilaalcha gaarii yoo qaban ilaalcha poozitiivili namni gaarummaaf natti hiqee yeroo baay'ee yoo namni waan gaarii nutti agarsiisee hin jaallannu garuu wanta hamaa baay'ee hojjechaa oolla. Yoo karaa jijjiiramaa namni nutti agarsiise maaliif natti agarsiisedha? Rabbiin karaa namaa si goree nama gargaaruu hin danda'u. Rabbiin karaa namaa goree nama jijjiiruu hin danda'u. Carraa argannu karaa adda addaa Rabbi nu jijjiiruuf nutti fidu sababan baay'isiin. Rabbi waan si jaallatuuf du'aa kee kadhannaa kee dhagee ta'a. Rabbiin waaqayyoon kan inni siif erge nama sana. Maaliif kaalsii ajaa'aa mallee jireenya keenya keessatti kaawwannee jiran? Maaliif ilaalcha ajaa'aa xuraa'aa sammuu keenya keessatti baadhannee deemu? Kan adda baasnee beekuu qabna. Carraa arganne itti fayyadamuu qabna. Ilaalcha keenya yoo jijjiirre malee bilisummaan hin dhufu. Ilaalcha keenya yoo jijjiirre malee gammachuun hin dhufu. Ilaalcha keenya yoo jijjiirre malee milkaa'inni hin dhufu. Jalqabni iddii jijjiiramaa ilaalcha keenyadha. Kanaafuu ilaalcha kee jijjiiri. Barnoota biraan hanga wal faana deemnutti na faana tura. Baay'een sin jaalladha. Milkaa'ina siniif hawwa.